Yamana to wareko jirenya wakalafa jalalak edu namara che wareko atamit ananchi sarafa ani dikse zawani di wareko atamit ananchi dubisa gudaya da akesi gole damato nantufati inani yesa yumaga aretana tu wale damato nalalchite harkanama ani zuma wakayoti waleto aladera Akkanama Tola Akkam Weddu ke kana mottu mofta Malikan yaaduman weddite malee Tola hiyyumma maxxanne miti bare namatti maxxante naftu ija kanaaf ati jabaate hojjette waan hin dabarre waan tokko iyyuu jiru Tole kamaaleni yaaduma garaa kootiin weddisa malee sallee maali anis yakka dasiin jenneen bari waan tokko si umrii kee guutuu saawwan tiksaa naftu bari waggaa dhufummoo waan biraa hojjetta kanaaf immoo hundumti keenyatti qophaa'aa jirra rabbi sinuma umrii keessan isin haa dheeressu malee kamaarree oofimee walitti haa dabalamanii dhaqani nan dabala tole nan deema Jawachaa tuuti? Jawa. Amma abbeen dhufaa jabaadhaa gaamma finna. Kaasa xumurreessi. Jiitu attamolte. Nagaan ta'eticha. Fayyaa kana galata. Noorri kaa'unnum. Abbeen hin jiranii? Abbeen jiru yeroo kana manatti hin argamu hojii dhaqe. Namni ergaa kana tokko na ergeetti sitti kennuuf jedheetaniini. Ergaasa? Xaliyaa kanatti naa kennaan jedhanii karaa irratti natti kennanii. Maal eewutti kenna? Dubbistee deebii isaan ufaa deebinuu na ergitu jedhan. Tole kaanal ilaala noorri kaa. Ooluma deema. Tole jedhi. Dubbisiidhumatti keessa isaa raggatta egaa jedhan hin beeku jedhe gaa. Deessuu reeticha? Lakkina na riba. Tagaaka waggaa lamaan kana situ qotataa jechuudha. Kan magamma kana ol kaaftee hunda isaa ofitti qotaa. Abba. Adaraa. Maayini Hiikkootiin jedhee wanti hojjetaa jirtu kun. maayini maatu sin galchu. Obbo Joose kanaan booda lafa keen namni qotatu sin jiru namni bitu sin jiru. Hin danda'amu. Ati haga yoomitti jireenya keenya miiteeti kan ofii murteessitu. Amma sin kaduftan kaayyoo korra na deebisuuf. Abba maal hojjetaa jirta abba? Dirqama Wanti ati hojjetaa jirtu beekaa jirta garuu. Maaltu sin galcha Abba na dhageetta. Gala. Jireenya keenya miitee ofii hin murteessitu. Obbo Joote isin galatooma. Kanaan booda lafti kenna nama tokko iyyuu kennamu isin jedha. Abbaa joote haadha joote ani waan kanan bar waan waliin mari'attanii maatiin beekee waan natti gurgureensi otaa isiniin mari'atin lafa natti gurguree sandaalatti gurgura har'aan qabee ani mana keessan diiguuf otoo hin taane qarshii koo naa yaa deebisu waan keessan itti bula. Kanaan booda nu miitu si gaasi. Amma deema gara qeetti sin jedhe. Deemnu si Tokko sin jedheera. Ija koo duraa tokko. Eeggal tuuri qabnu. Tokko labraa. Deema na tokko labraa. Na dhaggeeffadha abbaa guutuu akkasii miti akkasii Tokko sin jedheera. abbaa guutuu haadha guutuu na dhagaa abbaa guutuu haadha guutuu ani hin beekne abbaa guutuu faana kan walii galle maatii isaatiin mari'atee waan natti fakkaata har'aan qabee Inni hin barate. maatii kee alatti facaaftee lafa natti gurgurtee hiyyummaa jala buluu akka bultu hin barbaadu har'aan qabee dhiiseera. Galatoome bulchu. Asin dhugaa qabu. garuu naa deebisi. Dhugaa qabdu. Arshiin sitti Deebisi. Qarshii namaa deebisi. Agartee hiriyyaa kee lafa qotee midhaan facaasee haramachaa jira. Ati garuu qe'ee kee ijoollee kee bittinsaa jirtu. Yoo Museef hin galu hin dirqamu kana booda hin dandeessu. Kanaan booda wanti nu miituuf hin jiru abba. Kanaan booda mee ilaali maatii kee. Mee ilaali ijoollee manatti haftee abba. Sigaa hagaanni kanaan dura kana caala goomuun hin jiru.
jiitu marraa kan ka'u hin beeku akkasumatti garuu siyaa ga'u nagaan koo jiitu ergarra madamee ganda keessan dhufe abbaa keetii wal bareessiinis mana keessatti argeessan guyyittiisan gaafa sana abaaramoo nan eebbisa maal akkanatti hin jedhu hin beeku yeroon xalaa kana barreessuuf ka'u harki koo kirkiraa keessi koo gammada garuu maal akkan jedhee barreessu ijji koo fi sammuu koo wal falmaa na rakkisu jaalalli koo irraa maddee sammuu koo booji'a halkan irribarra guyyaa koorra na jeeqaa tura jiitu walumaa galatti ati anaaf giiftii taate giiftii daangaa hin qabne tokko malee keessa koo seentee wararte anis harka kenneen jira garuu garaa koo isa kamiin afaan koo isa kamiin akkamitti sitti himuu danda'a akkamitti na murteessuu danda'a garuu murteessuu dadhabee rakkate jaalala raafamee dhadhaan baane baadheen jiraachaa tureera jiitu walumaa galatti ani booji'amaa ta'eera cimsuu guddaatu na jira cimsuu kana bu'aachuudhaan har'a kun xalayaa kanarratti gadi taa'ee jira xalayaa koo kanas jaalala dhugaa akka ta'e hubattee deebii gaafii kennitu nan abdadha jiituu koo deebii kee kan akka haati ijoolleen gabaa dhaqxee ijaan cololiitu sammuudhaan dhiphattu saffiseen eega deebii gaafii kan argu abdachaa nagaan siif haa ta'u itichaarra. Abbaa guutuu? Nee abbaa guutuu? Namni si barbaada ka'ime? Nama maaliitu na barbaada? Akka namni nan barbaanne na taasiftanii. Maaloo na dhaabbateera namni ka'isin jedha? Eenyuun na barbaadu? Seeni jedhiin ka? Kan si barbaadu anuma. Kai anuma si barbaada. Maaliif na barbaada? Amma na biraa kaate miti? Mee waanuma si gaafadhu tokko hin qabamee ka'ime. Maaliif natti na gaafattu? Dubbiin dheeressini waan na gaafattu dafii na gaafattu. Ani kan hin jedhu. Ati abbaa manaa koo abbaa ijoollee koo miti? Raajii dhufe abbaa ijoollee koo miti? Gaaffii akkamiitiin narraa ammoo? Ijoollee kana nama biraa furatte yoo ta'e natti meeqa kunoo? Tasgabbaayechi. Ani kan si gaafadhu sangaa qotisaaf ta'u kan lafattiin qotannu qabna moo hin qabnu? Sangaa? Sangaa gurguruuf qabdii fudhadheera. Isa gaafan hin jirre gurgurtaa. Amma ani kan si gaafadhu sangaa camaddee hin qotta moo hin qottu? Miitina. Dubbii kana kan si gorsa summii afaan kan si qabu namicha fayyeeraa jedhamu kanadha miti kan yeroo hundaa kufaatii keenya malee guddina keenya hin barbaanne kan yeroo hundaa mataa gad qabannee akka deemnu kan nu godhu isa miti kan nuti si gorsa. Caalluma jettee maqaa namaa mana kana keessatti hin kaasin callee. Maqaa kee duuta kaasu. Ilaa sittimu ani bulii abbaan koos ta'ee akaakayyuun koo hin qochisiisu malee hin qotan. An hordaa qabadhee hin qotu. Qaccee. Egaa anis kan hin barbaadu kanuma ture. Garuu ila buli hiriyoota kee keessatti yoo ati mataa gadi qabachuu baatte po. Miitina. Ani sitti meera afaan kee qabadhu. Ati jara kanaa wajjin deemtee yeroo hundaa isaan wajjin walii galtee akka mataa gadi qabadhee deemu. Akka joonjoo naraatessaa jirta tokko sii. Dhiisi ila yoo ani hiriyoota kee keessatti si qaanessu baadhe immoo. Ana miti gaa sila haadha ijoollee kanaa miti haadha guutuu hin agarragaa yoo nani maqaa si balleessu baadhe. Akkam ishee haasofsiisa jedhan. Namni mana isaatti boqonnaa qabaa. Kophee nu argisiisime abba. Eenyuuf Kan dhiiraa. Afurtamii tokko. Isuma ilaalimee guutu sittin ta'u? Anooyi. Ilaal. Sakkanaas jira. Sakanaa wayya sakanaa na. Meeqa gatiinsa? Gatiin 75. Gati gurgurtuun tun. 73. Isa dhumaa nutti. 70 ta'u. Kaa ilaalimee guutu ko.
ko hiyyummaan addaan nu baafti jedhee shakkeen ture jechuudha. Guutuu kana lammaffana sa'inii isin jennee waan akkasiirran deddeebiin tole. Maatii koo caalaa na gargaartee barate. Isa kanan dubbatinii jaalallee aarsaa kana caalayyuu nama baasisa. Tole guutuu koo sadhuufi amma tole. Intala lammata mucaa koo wajjin sarginaan rabbi siinan taasisin warra mortuu maal natti sin ergi ela sitti meera lammata mucaa koo biratti sin ergin Tuni nedi de jechuudha. Ops. Hello. Hello, Bafayera. Nagaa olte? Fayyaa olte ticha galata rabbii. Maali Oromoo bilbilaan ta'ee wal dubbisuun? Lakkin nan dhufa. Eessa jirtu amma? Garuma qe'een jira. Dhufe manuma jirtu miti? Gara mana citaa sagarasitti achi hojii xiqqoo tokko hojjechaa jira achitti kottu. Tole. Akkuma ishee jaalannaan isheen na didde. Anmoo kan isheen jaalatte dhabsiisuun qaba. Kun kaayyoo kun obsi. Sijitu, sinan jira. Maali maal taati meen waan taati natti himattu? Waan hin ta'e tokkoyyuu hin qabu. Qabda. Barumsa kuftee moo? Har'a moo duraan kufee beekaa yoo barumsa? Maarree kana ta'ee jettee hin dubbattu? Waan hin ta'e tokkoyyuu hin qabu. Waan baay'ee rakkayoo wanneef mataan koo na dhukkuba. Ta'e kakkasan mana yaala deemna. Ta'e wayyaa keessatti. Laabboon ulfaatu. Lakkin taa'u. Lakkin nan ariifadha nan deema Yoo lafa taa'umsi. Dhimma wayiifan si barbaade lakkin deemu. Maaliif naguma na barbaadde? Nagumadha. Anillee egaa mana kana keessatti akka maatiitu natti fakkaata. Maali kun shakkii maal qaba gurbaa maatii keessaa yoo maatii anta sangafa malee. Sirriidha. Garuu immoo isin nama hojiiti. Ganamaaf galgala hojiif rakkattu.
hirriballee rafuu barbaadan hojii sana too yaadattanii raftu. Garuu waan tokko maatii keessan keessa baatee gara alaa deemaa kan jirtu tokko jirti. Maal jechuudha maalinni kun? Jechuun maal kan isin dhageenye moo akkam maal jechuudha? Ani homaa waan hin dhagayeeruun qabu. Maal dhageesse maalinni maaliif natti himtu? Jirti namoonni tokko tokko kan nama dogoggorsuu barbaadu. Namoonni tokko tokko nama dadhabee rakkatee hojjetee bulu kan dogoggorsuu barbaadu jirti. Kanaafuu hojii isaa nyaatu ka maali? Nama hojii koorraan boodatti na deebisu hin jiru na. Egaa akkuma beektani amma mucaan keessan jiituun barattu cimtuudha. Barumsa isheetiin kan ishee caalu hin jiru. Kun sirriidha. Isinis hojii keessatti cimtuu isheenis barumsa isheetti cimtuudha. Garuu immoo gaa kan hin dhagayeellee mee otuma ishee gaafatte wayyuu isheerraa waan meeqa dhaga'uu dandeessa? Maalin? Maalan jedhare? Maal afaan itti qabatta maaliif natti? Yaa obbo Fayyeera ani himuu koorra otoo ishumarraa dhageessanii jiituu waa hunduma isaa beekti. Isheen sirriitti hunduma isaa gadi fuutee isinitti himte ishuma gaafadhaa ani waan dubbadhellee narraa hin bareedu. Gaariidha. Ni ستينا قوت سكنة دابي جنان هلمنا جد مسات يا باغوتو طب ما أمر بيدي سيتي وانيا تو منو جراتي نافجي مال وانيا تو منافجي أمنا تفتا مرجع تونا أكنا جت نتسكين سينجدير أنا دبرتي نكون سانجاج أبدي قوت هجرا أتمنى ما كيسة تايتي نيادو وانيا تو منافجي Oko. Jitu jirti. Jirti. Mana ini tahu masa kenapa di kota lagi? Tole. Jitu. Oke saat akan ada sasab dani. Sasab aja ram. Jitu. Oh Jitu. Oh jadi kamu tapi kita sampai di mana? Tole. Tapi tiga sih. Besok. Tole. Tapi. Dubbiin agaa jiru kuni oduun agaa jiru kuni maalin? Oduu maali abba? Yeroo darbe buliin intala keenarraa hidhadhu jedhe anis dhagee dhufee si gaafadhu har'ammoo namni biraan intala kee gorfadhu jedhe maalin waan taasisu? Abbaan sitti meeraan barri guutuudhuma hojii yeroo nu argan gara biraatti hiikkatu siin hin jenneen. Otoo si maal hojjettanii arganiiti kan isaa hin gara biraatti jijjiiran? Anaaf jettee akkatti natti dheekkamtuu nan beeka abba. Ani immoo daa'ima miti kana booddee nama guddaa waan gaarii waan gadhee addaan baasee nama beeku miti abba. Isa nan beeka bareechee hin beeka. Kanaaf immoo waan maqaa kee balleessu sun hojjedhu waan simii sun hojjedhu kanammoo ilaalaa abba suma dhugumaati waan maqaa kee arrabsiisun hojjedhu. Anaafis yaadi kee naa gala abba ani maqaa kee hin balleessu. Isa kanammoo nama natti sitti himee sirriittan beeka aniyyuu yeroo booddee sitti nama tolee abba. Waan maqaa kee balleessu sun hojjedhu tolee abba. Tola. Roddi. Sabbentu ni bishaan waasee guyyaa? Dhuganii roddi. Shoo garbicha kun hamma gadi biddeen nyaadhu. Mee xinnoo kanan tottolcheetoo deema waan akkana jira. Galii nyaadhuun siin jedhe. Nan nyaadha xinnuma siite baay'ee guddaa. Sadiiti galii nyaadhuun siin jedhe. Jiitu. Jiitu. Magaalaan biddeen kenniif meeshaafi galii nyaadhu. Deem. Hanya kadang mesti itu dia. Kunno gama muka sana argitu miti? Sakam apa? Kunno sagarasi. Ala asin immoo boqqolloo argitu miti? Achiiti qajjal qabeegaa kun hundumtuu madaqee mana sana ga'utti naaf kennaniiru gaa. Abba an kanaafan siin boonaan bara. Fayyeera. Dhugumayyuu qotee bulaa cimaadha. Maal egaa rabbii amma humni keenya dandeette egaa tattaafachuu manuuf wayyuure. Dhugaan jedhani. Hundumtootuma akka kee kana cimanii hojjetanii
Ani nama no abbaa natti argisiisu dhugaa. Oo maal kunoo laa. Iticha lafa kanaaf egaa qophaa koo kan hin hojjedhu qofaa miti. Ni sirriidha. Isinis warri ogeessa qonnaa hamma humna keessanii akkana cinaa hiriirtan abdiin qaba. Kana immoo gagaafattaare ani dhugaan siin jedha fayyeera. Ogummaa kootiin hamma dhumaatti akka si biraan hafnedha kan sitti himu. Kana qofaa miti qotee buloonni kan biraan illee warri hafan akka keenya cimanii ati fakkeenya taatee fi iddoo gaarii ta'an akka of danda'anidha dhugaa rabbii kana hawwiin ko. Lammanni qotame kun irree kunoo amma beenyaan kennameeraa fi baranuma qofaaf qotatu. Isa dhufutti egaa kana wajjinii walitti amma waa hundumaa qopheessaan jira. Baay'ee gaarii baay'ee gaarii. Baay'ee gaarii. Galata rabbii. Lafatti nafne lakkee. Dadhabni keenya lafarratti nafne. Galata waaqayyo waa hundumtu gaariidha. Egaa kanuma isinitti argisiisuun dhufeerra. Baay'ee namatti tola abbaa baay'ee gammada. Abdii isheen irreetoo dhufteetti ta'e gaariidha garuu qe'ee kophaasaa dhiisnee dhufuun keenya hojiin isachi waan nu jalaa badu. Sirriidha. Inni sirriidha. Akkasin rakke inni. Kun rakkisaadha. Inni sirriidha. Ala. Yeroo hundaa anaaf harmee maaliif akka nama balleesseetti ilaalta. Dhiisi kan ishee boolla qotteetti jiraa kun awwaalte. Miti abbaa atiin hojjedhu jennaan akka dhiiraa baatee hojjette. Boolla ishee faqotan hangaarraa isheetti qotee na nyaachise hangaarraa ishee na jiraachise. Mee nama ollaa kennaa kana ni argitaami ofiifis ta'e biyyaafis ta'e kunoo lafumatti qorraa hojjeteeti miti kan hadha as ga'e. Dhiisi kansaa inni ka waan biraatiin kan duroome kan hojii na jibbisiise iyyuu san kan na raatesse isadha waan atti hojjechiisanii kan kana na godhan isaanidha. Miti kan atiin jechaa jirtu kun hundinuu miti abba. Akkam? Ahaa. Soba jetteen talli isaanii si amansiifatte? Lakki. Abba mee ani barumsa dhiisee qotu tole dhiisi mee abba mee ijoolleen quxisuu kootii kun yoo barumsa dhabanii akkanatti wallaalummaadhaan hafane si maaltu sitti dhagahame abba yaa. Gurba naan rabsaa jirtaam. Osoo lubbuun koo jiru warra diina koo biratti sin arguun siin jedhe yoo tole siin jette immoo haadha keettis hime waan hundaa yoo isheen didde immoo waan an godhu natu beeka ittimi siin jedhe kanuma. Mee afachu ijoolleen tun beelaan manatti haadhumane abbaa. Biyyoonis ni nyaatu biyyoo nyaadhaa nyaattanis yoom na galateeffachiisan naan rabsita kanaaf waan akkanaa natti hin kaasin beellis na fixu.